السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأمارنيا قال يميودو دقم وانجدو كناجدتك أفانا معرفة كان جالدو جتش دقم جتو كناجد كناب سلامتان كيسن كن باية نمت تلوان تيف ميانيس دقم سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. كبجمتوتا كأنك بروتوكولين كسركم إيجمت تاي يرو كأن يفيدا مداف دوران درسني كندوميني مجلسا قدنا كنا كان درجوتا كان مشايخ كني كان هندك السني حالا نما جمتشي سوان تيف أكا كونسلي درجوتا مسلمة ورومياتي مجلسس درجوتاس هندك السن جراتوتاس أما موتوماس صدركا كان الرتي كان هرماتن كان فدرال أسفتن آنو تعدد داير رايس كان رفتن وركلاس تراس هندك السنو مقارب بيتين قلتي فتشو بربادا. جزاكم الله خيرا. التكا اسنسنا قلتي فدا تكبير. سجنتشي سجنتا وبنو أموان تيف تكوف دوبا سكنة وان تقول ما يادن وان دبني يوبيكني وان أرجتشو كبنوس نبيك وان ثاني يوبيكني وان تهو كبنوس نبيكنا وان تيفجو نمون بيار راسي أرجمتن جالا نمني جمدو من قدوتا أبوتي كينياس جرانيت أنا استعبد جالا إسنيا چتاي جالا نمني جمدو جمدشون أرجمو مالك ساكتورة جيرمني أكمي أكدوفه هر أمو أكمي تدلعو أككابنو إسان كنا تبيك جتشارا مالف وان هدو كيس دربني جرا تريتي برا بروتا دربن كيس وفنا كنا وفني حالا كنان ولدت دفني واي إسلام ما كيني دبچون بايه وان برا كيس كنا مسينسي سو إسان نبيكن كناف هند جالا منقدون كين ilmaante san gaafa isin dura haala kanaan dhaabbatte haala kanaan walitti qabamte haasoftu baga gammaddanii isinin jechuu barbaan. Ammas majlisni abbaan kaawunsilii kan kaawunsilii kana uumee gad nuu baase kan abbaan ufte kan nu gorsu kan kallattii nutti agarsiisu haala kanaan nu wajjin kan dhaabbatan sadarkaa aanaarraa kaasee hanga federaalaatti kinoga asitti haala kanaan ustaaza kiyyaa akka argitanii isinis ilmaan teessan haala kanaan walitti isinii qabamuudhaaf qabsoon isin kaleessa godhaa turtan sun har'a aduun xiqqoon haala kanaan biiftuun aduus jechuun baannu urjiin xiqqoon bahuudhaaf baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Amma immoo gaafii isin gaafadha. Kaawunsiliin dargaggoota musliimaa kiristaanaa bara kam hundeeffame? Hubannoo walii uumna waan ta'eef hubannoo kana duubarraa kaasnee eegaluu qabna waan ta'eef. Namni quba qabu jira? Yaada kana namni beeku jira? Bara kam akka hundeeffame? Bara 1941 keessa hundeeffame. Kaawunsiliin dargaggoota musliimaa kiristaanaa bara mootummaa Hayila Sillaasee keessa jechuudha. Waggaa 77 dura jechuudha. Isin galaa jiraami? Wal hubataa jiraami? Dargaggeessi Islaamaa kaawunsiliin bara kam hundeeffame? Waggaa tokko guutee jira? Hin guunne waggaa tokkoof ji'a muraasa. Majlisni Muslima Itoophiyaa bara kam hundeeffame? Namni beektan jirtu? 1967 hundeeffame. Akkamiin hundeeffame? Akka NGO'tti hundeeffame. Akka dhaabbata waggaa waggaadhaan waggaa lamaan hayyama isaa haaromsuutti hundeeffame. Paarlaamaadhaan hanga dhaabbatee paarlaamaadhaan hanga argame immoo bara
jaha qofa lakkoofsisa jechuudha. Bara 2012 keessa. Kanaaf baay'ee walirraa fagaannee jirra jechuudha. Kan gaafa jennu jalqabumarraa dalaguu akka qabnu, hojjechuu akka qabnu, fiiguu akka qabnu, waan argametti immoo galateeffachuu akka qabnu hubannoo kana nuuf kenna jechuudha. Kaawunsiliin hundeeffame isaarraa kaasee pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa rabbiin isaan haa tiksuu Sheek Hajjiin ummata islaamaa kanaaf maal dalagaa jedhaniit wanni kun na cinqee na rakkisee na yaachisee jedha. Gaafa wanti kun na yaachisu halkan kee leelii salaatee jedha. Dargaggoota kana haala kamiin ijaara? Maqaa immoo maalitti moggaasa jedhee yaadee waanni kaawunsilii jedhu kun naa dhufee. Kaawunsilii kana gaafa gad baasan nama jabaa diiniinis duniyaanis rabbiin faayee Itoophiyaadhaaf addunyaadhaaf kenne Ustaaz Haydar Kadir amaanaa kana fudhatee koree raawwachiiftuu isaa wajjiin kaawunsilii kana waggaa tokkotti Oromiyaa irratti, Amaaraa irratti, Tigraay irratti, Beenishaangul irratti, Finfinnee irratti, Dirree Dawaa irratti walumaa galatti naannoowwan Itoophiyaan qabdu 14 gahee jira. Kanaaf isaanis namoota isaan wajjin jiranis al tokko naa galateeffadha. Takbiir. Nuti bara 77 lakkoofsisuu baannus waggaa tokko keessatti dalagaa bara 77 lakkoofsisuudhaaf tokko jennee eegallee jirra. Takbiir. Gara Oromiyaattis gaafa dhufnu dargaggeessa qacalee Ustaaz Shuaib Shamsuu amaanaan kun isa faana koree raawwachiiftuu isaa wajjin gaafa nutti kennamu Oromiyaa kilaastara 9tti qoonnee kilaastara Shaashamannee, kilaastara Adaamaa, kilaastara Jimmaa, kilaastara Harargee jennee bakka 9tti qoodnee waajjira keenya banuu dargaggoota keenya gurmeessuu tokko lama sadi jennee eegallee kinoo guyyaa har'aas dalagaan sun haala kanaan itti fufee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keenya irraayyuu haa qeebalu. Kaawunsiliin maaliin? Faayidaan isaa hoo maal? Kaawunsiliin yeroo ammaa kanatti onnee muslimtoota dargaggoota muslima Itoophiyaati. Jaalannees jibbinees amannees amanuu baannees abdiidha jechuudha. Abdii gara fuulduraa. Maaliif nu barbaachise kaawunsiliin? Tokkoomuu keenyaaf wal baruu keenyaaf nu barbaachise. Akka Oromoon jettu karaadha moo garaatu walitti nu fidee jedhama. Namni karaan walitti fidee karamaatu adda isa baasa. Namni garaan walitti fidee karaan adda isa baasus garaan adda isa hin baasu jechuudha. Guyyaa har'aa ana isinitti kana fidee karaa osoo hin taane garaa laa ilaaha illallaan kun walitti nu fidee walii beeknee wal beeknee waliin dalaguudhaaf walitti dhufnee. Kanaaf kaawunsiliin anaaf si wal agarsiisee eega wal agarre immoo haqqinni keenya eessa bira maal dalaguu qabna jennee tokkoomnee gaafa waliin kaane bakka silaa gahuu qabnu san bakka yaanne sanii ol ni geenya ka jedhu abdii guddaa rabbi irraa qabna jechuudha. Humna keenyaaf nu barbaachisa. Seenaa keenya kaleessaa kan nurraa fudhatame sanitti deebuudhaaf kaawunsiliin kun nu barbaachisa jechuudha. Waan akka dhuunfaatti dhabnee fi waan waloodhaan dhabne argachuudhaaf majlisni kaawunsiliin kun nu barbaachisaa jechuudha. Obbolummaa keenya jabeessuudhaaf wantoota hedduu jidduu keenyatti argaman fiiksi gochuudhaaf nu barbaachisa. Maaltu nurraa eeggama? Obboleeyyan kiyya babbareedoon rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa diiniidhaaf duniyaadhaan isaan bareechise duuba koo jiran waan ta'eef haasawa hunda of jalaa isaan jalaafis hin fixu isinirrattis hagana hifattanii naasa'u gaggabaabseetti isinii kaasa. Maaltu nurraa eeggama? Akka dargaggeessaatti dhaamsi nutis isinii dabarsinu. Isinis immoo waan isinirraa eeggamu eega wal agarre eega garaan walitti nu fide eega addaan hin baanu jenne hojii manaa tokko lama walii kennine
hojii manaa isinis nuu kennitan walirraa fudhannee deemna. Tokkoffaa wanti nurraa eeggamu sirriitti naaf qalbifadhaa. Carraa jirutti fayyadamuun nurraa eeggamu. Chance is once. Carraan al tokko qofa dhufa. Carraa jiru kanatti yoo hin fayyadamne boru maal akka dhufu hin beekamu jechuudha. Yeroo tokko abbaan qabeenyaa tokko ka'ee uummata irratti biliyeenarri tokko ka'ee gaafii gaafata. Sakandii 30 qabdanii sakandii 30 qabdan kana keessatti maallaqa haga feetan na gaafadhaa isiniif kennaa jedhee gaafata. Sakandii 30 qofa qabdan garuu jedheen. Namoonni taahan kun maallaqa hagana jedhanii murteessuu caalaa yaada biraa eegalan. 10,000 yoo jedhe kunna hanqata 50 yoo jedhe kunna hanqata. Miliyoona 2 yoo jedhe bakka qabu bakka kaa'uu hin qabu. Kanaaf osoo akkasitti yaadan miliyoona 1 jedhu laata haa hin xiqqaata hin guddataare dhugaadhaare osoo jedhanii osoo waliin falman osoo yaadan osoo ta'an sakandiin 30 dhumate. Eega sakandiin 30 dhumate booda namni hedduun harka baase. Abbaan qabeenyaa sa'aan keessan dhumateeraa jedhe. Sa'aan keenya osoo hin dhumatin dubbiin isiniif galti jechuudha. Kana jechuun qaama olii qofa eeguu dhabu fursaa arganne kanatti haala amma agarru kanaan wal jabeessuu wal ijaaruu. Inni lammaffaa wal beekuu fi walii beekuu. Nama lamatu jiraa jedhan. Na afoo deemi jennaan si afoo hin deemu. Hin sodaadhaa jedhe. Hayee na duuba deebi jennaan ati eenyu caalteeti ansi duuba deemaa jedhe. Hayee akkam taana jennaan akkanumatti wal sakaalaa deemnaa jedhe. Wal sakaaluu dhabu. Wantoota xixiqqoo gidduu keenyatti argamu. Wal beekuu caala walii beekuu. Yeroo tokko magaalaa tokko keessatti doktora tokko qofa jira jedha. Gaafa doktorri tokko qofa jiru magaalaa san keessatti hedduun nama dhugaatii dhugu, araqee dhugan. Gaafa kana doktorri kun gorsee dadhabee sadarkaa dhumaa koottaa jedhee walitti qabee burcuqqoo tokkotti bishaan, burcuqqoo tokkotti araqee fidee, raammoos fidee laalaa jirtanii jedheen. Laalaa jirraa jedhaniin. Eegasii raammoo kana fuudhee bishaan keessa kaa'e. Gaafa kana raammoon kun akkanatti taphatti bishaan keessatti ni daakti. Gaafa kana laaltanii laalle. Ammas raammoo kana fuudhee eessa kaa'e? Araqee keessa kaa'e. Raammoon kun yoosuu achumatti duute. Inni maal hubachiisuu barbaade? Gaafa bishaan dhugnu foon keenya akka raammoo kanaatiin ni jiraata ni bashannanaa. Hayyi tahaa. Garuu gaafa araqee dhugnu foon keenya akka raammoon kun duutetti duutii jedhee hubachiisuu barbaade akkana godhe. Isaanoo akkamitti hubatan? Edaan gaafa bishaan dhugnu raammoon garaa nu jiru du'aan jiru. Gaafa araqee dhugnu raammoon duuti kaa araqee waliin nuyi jedhanii baan. Namni kun waliin jira. Ofii walitti jira. Mari'achuudhaaf ta'an afaan jiraa tokko hin taane. Kanaaf wal beekuu, walii beekuu, wal hubachuun kana. Inni xumuraa wal tuffachuu dhabu. Dargaggoota kiyya, abboota kiyya, hundi keessanuu iddoo waliif kennuu, wal tuffachuu dhabu. Kunis akka haasawaatitti waan himamu. Lakkoobsi 9 dijiitiin kophaa lakkoobsi 9 caalaqa jiru hin jirumi. Nin jiru mire 9 qofa. Lakkoobsi 9 kun gaafa wallaalu nama isaa olii dhabe. Gaafa gad laalus hundi isaanii isaa gad. Gaafa kana ni boone lakkoobsi 9. Eenyutu ana caala jedhee lakkoobsa 8 tuffate. Lakkoobsi 8tis yoo wallaalu 9tti dhaqqabu waan hin dandeenyeef kaanaa gadii tuffate jedhee 7 tuffate. Wal tuffiin kun deemeeti lakkoobsa tokko bira ga'e. Lakkoobsi tokko gaafa wallaalu namuu isa caalaa mire yoo wal tuffadhe jedhee fagoodha. Yoo gad ilaalu 0tu jira. Amma 0 yoo tuffadhe maaseeta maqaa kiyyatu bada malee kanaaf hin ta'u jedheeti ka'eetuma lakkoobsi tokko kun mana 0 dhaqee assalaamu alaykum warri kun jedhee gaafate. Shuuraa wal waaman. Maarree
biyyi kinnoo sagalirraa waltuffataa dhufee jira. Anaaf siitu hafe maal nu wayyaa jedhee gaafate. Maal nu wayyaa jedhanee gaafatee jennaan falaasama mootummaan keenya mootummaan Dr. Abiy Ahmed fide san waliin mari'atan. Maal waliin jedhan? Mee walitti haa ida'amnuu jedhan. Wal tuffachuu dhabuudhaan walitti haa ida'amnuu jennaan hayyeegaa ana as bira dhaabbadhaa ati immoo as bira dhaabbadhu waliin jedhan. Tokko gaafa gamana dhaabbattu tokko gaafa zeeroon gaafa gamana dhaabbattu meeqa ta'an? 10 ta'anii 10 lama ni caala moo hin caalu? Sagalee ni caala. Walitti ida'amuun wal tuffachuun jaraa suni lakkoobsa akkasitti nu malee namni biraan jiru jedhe san maal godhani? Caalanii jiran jechuudha. Kanaaf nuti waan walitti nu ida'uun walitti ida'amnee osoo hin tuffatin deemuu qaba. Ammas dargaggootaaf dhaamsi dhaabu. Iddoon ati dhaabbatte kun ummata islaamaa kana yookiin inkiriis godha yookiin digiriis godha. Hamilee isaa kana yookiin ni dabala yookiin ni hir'isa. Lakkoofsa tokko afoodhaan zeeroon gaafa dabalamu lakkoofsi tokko kun dabalamaa deema moo hir'ataa deema? Afoodhaan tokko as bira ta'ee asiin gaafa zeeroon afoo dabalamaa deemtu xiqqaataa dhufa. Akkana miti. Gaafa immoo tokko duubaan lakkoofsi dabala zeeroon dabalaa deemu lakkoofsi kun maal ta'a? 10 irraa 100 ta'a. 100 irraa 1000 ta'a. Kanaaf bakka siin hin malle yoo dhaabbatte ati dargaggeessi islaamaa ummata islaamaa kana gad deebisaa dhufta waan ta'eef wal qabannee tokko taanee waliin haa deemu. Eegaa waan tokko nu godhu waan amma haasee kana hunda waan walitti nu dabalu yoo maal taane bakka barbaannu san gahuu dandeenya. Piroojeektiin guddaan federaalirraa dhufee guyyaa har'aa nu bira gahe baay'ina keenyas kan mul'isu tokkummaa keenyas kan mul'isu waliigaltee keenyas kan mul'isu waan waliin dhabnes kan nu argachiisu galmee miseensummaa kana jechuudha. Namni nuti gaa ulamaa'ii sodaanneeti malee namni silaa galmee miseensummaa kun kiyyaa jedhee ittiin amanne waa'een islaamummaa kun baay'ee isan quuqu jennee yaadna. Maaliif jennaan karaa mooderni ta'een wanni kun dhufee jira galmaahee galma san gahuudhaaf yoo hin kaane baay'ee hamilee namatti hin horu jechuudha. Kanaaf waltaanee waliin gurmoofnee bakka yaanni saniin rabbiin nu haa gahu. Inni xumuraa yoo waltaanee ofii keenyaaf hin dhiyyin ofii keenyaaf hin birmatin namni gaafa biraa kan nu qalu kan nummoo kanaan dura mootummoota darban keessatti wantoonni akkasiisan rabbiin nutti hin deebisinii ammallee eegumsa godhuu qabna jechuudha. Haasawa kiyyaa asirratti isinii xumuraa. Jazaakumullahu khairan. Waan as dhufee isin dubbiseef immoo gammachuu guddaan na dhagahamee jira. Akka nu boonsitan akka immoo bakka guddaa geessan inshaallah Bunnoo Beddellee qofaa miti, kilaastara Jimmaa qofaa miti, Oromiyaa qofaa miti, Itoophiyaa qofaa miti, addunyaadhaaf akka geennu already hooggantoonni kinoo asii bahanii addunyaadhaaf gahaa jiran waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti immoo yoo rabbiin jedhe yoo jabaan kaawunsilii dargaggoota muslimaa addunyaa waliin uumna waan ta'eef kanarratti isinii goolabaa afwan lillah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eegaa kanatti aansee kaawunsilii federaalaa irraa itti gaafatamaa ijaarsaa fi caasaa humna namaa Ustaaz Waziir gara waltajjiitti isiniif affeeraa. عفوا لله. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع ما نملك. اللهم آمين.